hundaa dura waaqayyoo isatii akkanatti gargaaree bareechee carraa kana carraa biyya ofii galanii akkanatti gaa'ela ofii kabajatanii abbaa manaa ofii faana jiraachuu carraa kana isheefi kennuusaaf waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Dhugaa rabbii cimtuu fi jabduu haasoftuu fira haadha nama hundumaa garaa laafettii kan taate Tiijuun jechuudha. Tigisti otoo garaa jabaatti ta'ee osoo garaa jabeeyyiidha taatee hammina of keessaa qabaatte dhugaa rabbii guyyaa kan argite natti hin fakkaatu. Silaa biyya namaa keessatti guggubannee dafqinee laffaane akkanatti gaafa biyya keenya gallummoo gammannee yoo jiraanne unuuf kabajadha, unuuf ulfinadha. Akkanatti kunoo Tiijuun biyya ishii galtee sargi ishii akkanatti kabajattee Tigistiin abbaa manaa ishee faana fataa jetteedha. Habaaboo ishii qabattee jaarsa ishii qabattee dhaabattee suuraa ishii kaati. Mana jechuun nama mana dhaabbatee hin beekne sawan salphaatti ilaala malee namni mana dhaabbatee ilaale arge waan hedduu itti abdii horata. Dhugaa dubbachuuf keessumaa gaafa daa'ima qabaatanii nuuma warra daa'ima hin qabnetu mi'aa daa'imaa hagas maran beeku malee jechuudha. Warri mana godhatanii haadha manaa ta'anii haadha daa'imaa ta'anii maqaa ofii jijjiirratanii gammachuun isaanii daangaa darbaadha. Dhugaa rabbi garuu nu hunda keenyallee warra itti dadhabee laffa'ee biyya ormaa kana keessatti dafqasaa xoorsee maallaqa tokko lama jedhee lakkaa'ee walirra kaawwatee galee biyya abbaa isaatiillee akka Tigistee kanaatti gammadee abbaa manaasaa wajjin isa itti dadhabee sana itti manasaa ijaarratu haa bitatus maal fedhayyuu haa godhannu jechuudha. Gammannee akka haadha qabeenyaa tokkotti akka gaafa itti laffaanee ifatamne sanaatti teenya miila keenya dhiqannee dhugaa rabbii haadha manaa gaarii, haadha manaa safuu beektu, haadha manaa mana ishiif kabaja kennitu, haadha manaa abbaa manaa ishiif kabaja kennitu, haadha manaa fira abbaa manaa ishiif fira ishiif kabaja kennitu, fira haadha hiyyeessaa fira warra homaa hin qabne taane akka jiraannu nu hunda keenyallee warri biyya ormaa keessa jiru waaqayyo nu haa gargaaru seen jechuun barbaada. Nagaa immoo irraanfanne gammachuuf tangorela gammachuun lapheenaaf mooqxe. Nagaan isiniif haa ta'u hunduma keessaniif lafa jirtanitti akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kootii fayyaadha. Waaqa haa galatu. Sinillee fayyaa nagaa akka taatan abdiin qabaa. Nageenya keessan irraa hafaa haa ta'u akkuma jirtanitti sinin jedha. YouTube ko subscribe, like, share na gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa. Walaa jajjabeessinuu sinin jedha. Innaa akkanatti kunoo Tiijuu biyya galtee biyya abbaa ishii keessatti biyya abbaa manaa ishii keessatti fataa jecha abbaa manaa ofii ija keessa laallachaa jireenya ofii gaggeeffachaa jiraatti kunoo akkanatti jechuudha. Gaafa waaqayyo nama guddise, gaafa waaqayyo yaada namarraa qabu, gaafa waaqayyo waan hojjetanitti nama milkeesse akkanatti ija guutanii jiraatu, akkanatti bareedanii jiraatu. Dachee kanarraa wanti hin danda'amne hin jiru. Namni obsa qabaannaan, hubannaa qabaannaan, bakka dandeetti waa kalaqee jiraachuu yookiis immoo lafuma duwwaa irratti abdii godhatee abdii isaatii yoo jiraate jireenyi isaa galgala akkanatti bareedaa fi dhugaa rabbii. Nama yeroo tokko baay'een obsa qaba. Amma garuu dhaqee cinqatii madadhabee amma obsa fixadhe jechuudha. Akka durii koo obsan qabu. Wannuma xiqqoo ishiitti bal jedheen aara. Wannuma xinnoo ishiitu immoo na aarsa amma jechuudha. Dur gaafa cinqiin hin jirre, gaafa aariin hin jirre, gaafa yaaddoon hin jirre hojjedhee ofii koos ofiif ta'ee maatii koofis ta'ee jiraadhu immoo dhugaa rabbiitti cinqii hin qabu. Waa hundas gaafa hin qabne jechuudha. Obsa daangaa hin qabne hin qaba. Bakka silaa obsa anaaf kennee kana waaqayyoo nama biraafuu kenneen jedhan ture dur. Amma garuu maal ta'a waaqayyoo obsa naa kenneen jedha. Maaliifi jireenya biyya lafaa kun darabaa waan taateef hin nu cannaqxi. Akka waan nuun guuneetti nutti mul'ata. Ammoo waaqayyo immoo warra duwwaarratti 0 irraa ka'ee guutuu argummoo nu haa taasisu. Warroonni gaa'ela hin qabne akka amantaa keessanitti du'aa godhadhaa. Dhugaa rabbii
gaa'ela jechuun salphaa miti. Gaa'ela jechuun safaaxaa miti. Gaa'ela jechuun wayyaasa gabaa bahanii bitatan miti. Gaa'ela jechuun wayyaasa walirraa ergifatanii fudhatanii uffatan miti. Ulfaataadha. Waaqayyo gaafa nama eebbise gaa'elaan nama eebbisa. Gaafa nama eebbise fayyaan nama eebbisa. Nama kamiin iyyuu jechuudha. Gaafa carraan keenya qabamaa ta'e immoo gaa'elaan nu dhibaa, fayyaan nu dhibaa, beqa hojjennellee milkaa'ina dhabuudhaan nu dhibaa. Maaliif namni tokko yoo takkaa kisaare lammaffaatti hin deebi'u waaqaan koo mata taa'e. Ilmi namaa immoo gisee torba kisaare gisee torba immoo buufata jechuudha. Gisee torba kufa gisee torba ka'a. Kanaafuu biyyi lafaa gaafiin guutti gaafiin hir'atti. Achuma keessatti immoo obsa qabaannee la gaafa tiijiin gaafa argattes gaafa gammaddes gaafa dallantes hinuma kofalti isheen onlaayinii kanarra dhugaa rabbii kofaltee nama kofashiistu garuu akka fuula koo kanaa miti keessi koo jettela hin dhoksattu mooti. Har'a kunola daddarbaa mana arabaa dandeessee birrii ishee walitti guduunfattee kuno mataaf miila walii qabanii mana ishee ijaarrattee kuno gara biyyaa galtee abbaa mana ishee faana kuno gaa'ela ishee ijaarrattee fataa itti jiraachaa jirti. Kanaatiifuu warri haftan akka tiijii kanaa ta'uudhaaf yaala sinii gale yaala.